Assalaamu alaikum. Ilmaan Oromoo akkam fayyaa keessanii jirtu? Har'a waan isin barsiisuu barbaada. Barumsi irraa keenya kun waan baay'ee isin tajaajiludha. Barumsi isin barsiisu kun effeektii mataa keessanii jechuudha. Effeektii loogoo keessaniin dalagatu jechuudha. Haga yoomitti waan namni dalage tokko gadi buusattee kan namaatiitti fayyadamuu jechuun baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Isin immoo karaa laafaa ta'een akkasiin dalagatuu dandeessan. Feetan suuraa loogoo yuutuubii keessanii, feetan suuraa loogoo gartee feesbuukii keessanii waa hundaan akkasiin itti dalaguu dandeessan hundi isinitti hima jechuudha. Kana keessatti dalagamu kamiyyuu kaanii maastera jechuudha. Kaanii maastera kana keessatti akkamitti dalagatuu dandeenya isa jedhuun isin agarsiisa. Jalqaba kaanii maastera keessan keessa hogguu seentanuu wanni isin hubatuu qabdanuu yoo feesbuukiidha irraa hojjetuu barbaadanii kan feesbuukii gabbuufattan loogoo yookaan immoo suuraa piroofaayilii keessaniitiin effeektii dalagatu jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha barumsi kun, dhugaan isinitti hima. Barumsa baay'ee akkaan barbaachisaa ta'edha. Egaan akkas jechuun maal isinitti fakkaata? Yoo feesbuukiidhaan fakkeenyaaf amma feesbuukii kanaan loogoo dalagatuu barbaade loogoo mataa kan kiyya kan harka kan kootiin hojjedhe jechuudha. Effeektiin suuraa yuutuubii kana jechuudha. Effeektii yuutuubii kana suuraa feesbuukii buufachuudhaaf jalqaba googil kiroomii filattan jechuudha. San booda feesbuuk jettanii itti barreessan bakka kanatti namoonni beekaa feesbuuk jettanii qofa barreessu jechuudha. Yoo feesbuukii beektan jechuudha. Feesbuuk jettanii ni barreessanii san booda kan koomma asirra jira gadiin deebisa. Sana booda kunoo bakka imeeji jedhu kanatti ni filattanii bakka imeeji jedhu kana tuqxanii suuraa feesbuukii qofa buufattan jechuudha. Feesbuukii kana qofa jechuudha. Akkasitti gaditti nu tuqxanii eegan akkasitti isinii fidee si'a tokko gadi qabdan akkasitti yookaan inni kun guddaadha xiqqishuu kan barbaada. Isee xiqqoo kana bareeddudha jechuudha. Isii kan al tokkitti gadiin cuqaas harkaanii san booda daawulood kan jedhu naa fida. Imeejii kan koo battalumatti gaalarii keessa naa bu'a. Kan biraa immoo jechuudha maali Instagraamas ta'u yuutuubii ta'us jechuudha. YouTube jettanii itti barreessitan jechuudha. Al tokkitti yuutuubiin hogguun sana kallattiidhaan isinii baasa jechuudha. yuutuubii gaafa inni jedhu imeeja irratti ni jira silayyuu kana keessa suuraa isin itti bareedde ni buufattanii anamma ishii kanatu natti bareeda. Ishii kana gadi itti cuqaasa san booda akkasitti harkaan gadi qaba. Daawulood imeejiin godhadhaa san booda kaani maasterii keessaniyyuu kallattumaan seene jechuudha. Obboleewwan kiyya sirriitti hubadhaa barumsi kun isinii fayyada. Aga yoomitti waan namni hojjeteen itti fayyadamne jechuudha. Anamma kaani maastera seeneen isin agarsiisa jechuudha. San booda kallattumaan kaani maaster keessanii seentan. Kaani maaster gaafa seentanuu namootu ni beekaa akka itti waa edit godhu jechuudha. Ishee kana ni tuqxanii isii kana gaafa tuqxanii kanatu kallattii kanaan isinii fide jechuudha. Sana booda baagiraawundii filattan. Baagiraawundiin immoo dirqama giriinii ta'uu qaba jechuudha. Akhdara jechuudha. Egaa akkasitti gurraacheffattanii booda iddoo kana ni tuqxanii. Sana booda mallattoo kana tuqxanii jechuudha. Iddoo kana tuqxanii halluu isaa gara akhdariitti jijjiiratan jechuudha. Kun akhdarii kanatti ni jijjiiranna. Akkasitti akhdarii ni ta'a jechuudha. San booda itti arrabna. Guutuun isaa akhdara nuuf ta'ee jira jechuudha. Sana booda akkasitti aga feetanii dheereffatan. Aga viidiyoo dheeressuu barbaadan jechuudha. Amma akkasitti anamma feesbuukii yookaan suuraa mucaa irratti hojjetuu barbaada. San booda eega dudduubatti deebitanii booda mallattoo kana ni tuqxanii san booda laayirii tuqxanii laayirii booda gartee bakka gartee suuraan baagiraawundii hin qabne jiru ni filattan jechuudha. Anamma yuutuubiin kan kiyya as keessa jira. Mee daa'ima kiyyaan haa godhu. Fakkeenya daa'ima kiyyaan akkasitti ni godha. San booda isii kana kiroopiin godha jechuudha. Iddoo kana tuqeen kiroop isii kana jechuudha. Kana ittiin banaa san booda ni xiqqeessa isii kana jechuudha. Akkasitti xiqqeesseen fuula isii duwwaa yoo barbaade fuula isii qofaan akkasitti ni xiqqeeffadha baay'isee. San booda seeviitti godha jechuudha. Akkasitti ni taa'amiti kun asittiin gadi iddoo kanatti hin gadda jechuudha. Isinii galee yoo feesbuukii anamma kan kanarraa isin agarsiisu malee jechuudha. San booda isii kana akkasittiin dheereffadha. Eega akkasitti dheereffattanii booda isii kanatti arramtanii san booda wanti amma isin barbaachisu ammas mallattoo laayirii ni tuqxanii laayirii eega tuqxanii booda baagiraawundii itti fidattan baagiraawundii bifti isaa adii ta'e jechuudha. Isii kana akkasitti itti fidattan iddoo kanatti san booda akkasumatti ni dheeressitan si'a tokkitti dheeressitanii eega dheeressitaniin booda kiroopping isheetti kan ni tuqxanii akkasitti itti bantan kana san booda isii kana akkasitti gadi xiqqeessitan hubadhaa sirriitti. Isii kana akkasitti itti dheeressatan jechuudha. Bakka itti maqaa barreeffatan jechuudha. San booda raayitii gootan jechuudha. Isinii gale miti amma. San booda isii kana aga suuraatti ni dheereffadha.
san booda suuraa xiqqoo wal jiraa fi amma istaayilii suuraan jijjiira yeroo jalqabu akkamitti jalqaba barbaada animeeshinii kana garte in animeeshin kan jedhu gartee jechuudha akkasitti jechuudha ogguu dhufu akkamitti animeeshiniin akkamitti dhufuu danda'a jechuudha jalqaba ilaala akkasitti amma bareeddudha gartee saayir raayit jechuudha amma akkasitti alarraa dhufee keessatti gala jechuudha kun akkasitti kana isii kana akkasittiin godhadhaa jalqaba suuraa abbaa san booda isa adii kanas gartee animeeshinii godhetan iyyuu bifuma sanatti gartee liiftii yookaan immoo akka inni bitaarra dhufu bitaarra akkasitti itti dhufa anamma gartee mirgarraa akkatti dhufu barbaada kallattumaan akka suuraatti jechuudha akkasitti ni dhufa akkasitti ni taamiti isii kana xiqqoon gadi gabaabsadha akkanaa dheeratutti san booda yookaan akkasitti dheeressitan iyyuu ni muraa kirooppiin godha akkasitti obsaa xiqqoo bilbilli owwee jira saayizii isiin xiqqeessadha daraan dheeratee akkasitti raayitii ittiin godha san booda gubbaa duubarra eegala jechuudha akkasitti isii kana iddoo kana tuqee jirattiin deebisa jechuudha raayitiitti godha amma akkasitti ta'a jechuudha kun akkasitti naaf ta'a amma mee kana raayitii seeviin godha jechuudha mee kana seeviin godha obsaan eegaa agarsiistu amma immoo maalitti goonaa suuraa feesbuukiitti galfadha jechuudha dhoon barbaade fakkeenya isin agarsiisa barbaada waan ta'eef suuraa feesbuukii kana jechuudha suuraa feesbuukii kamiin na wayyaa kan amma gadi bubbuusaa oole jechuudha mee fakkeenyaa fi isii kana haa filadhu suuraan feesbuukii kun bareedduudha san booda kanas iddoo kanatti gadi buutaa san booda kirooppiin godha jechuudha kiroop gaafa godhu nan banaa ni mura jechuudha akka inni bareeduutti muraa kana irraan muraa akkasitti murtanii san booda seevitti gootan jechuudha amma dheeratee jira ammas hin taane ammas kirooppii godhee banaa jira kunoo gurraachisaa akkasitti irraa muramee jira san booda xiqqoo ishee barbaadan guddifattan akkasitti ammasii kan achi ni buufattan iddoo kanatti aga barbaadanii san booda dudduubatti deebitanii ammas laayiree tuqxanii baagiraawundii adii ta'e fidattan jechuudha baagiraawundii adii ta'us gurraacha ta'us isintu beeka an garuu adiin fedha hunduun ta'a cuquliisa malee giriinii malee jechuudha bifti biraan ta'a amma adiin fedhadha adii kan akkasiin godha kirooppiin godha kun iddoo kanatti kiroop ni gootanii san booda gadi murtan achii gadi akkasitti gafuree gootan jechuudha raayitiitti gootanii itti geessanii itti maxxansitan jechuudha akkasitti itti maxxansitanii ammas animeeshinii isaan jijjiira jechuudha animeeshinii feesbuukii gartee akkamiin gochuu barbaada raayitii irraa yookaan akkasitti akkuma silaa ta'uu barbaada san booda kan baagiraawunditti kanas ittiin guddisa isas immoo animeeshinii isaa ni jijjiira taa'ee jechuudha akkasitti iddoo kanatti immoo deebitanii ammas yuutuubii galfattanii amma kun yuutuubii eessa keessaan qaba sanas asuma keessaan qaba jechuudha yuutuubii bareedaa ta'e eessa keessaan qaba asuma keessaan qaba kalas rakkoon qabu gadiin buutaa san booda gartee animeeshinii otoo hin taane kiroop gootan jechuudha irratti tuqaasanii kirooppiin ni jira kun iddoo kana kiroop kana ni bantanii san booda isa murtan jechuudha aga gartee isin barbaachisu hingaa kuni xiqqoo hin bareenne ifaman hin balleessa kana okay as keessaa hin qaba no kirooppiin godhamma hingaagini kuni san booda yuutuubii duwwaan gadi fidadha jalatti gadi fide kana jalatti gadi fidee ammas maaliin godha isii kanachi buusadheetan iyyuu baagiraawundii adiitti hidhaadha jechuudha kan mataa kiyyaan hojjetadhaa jira jechuudha gan fedha kan kootee ganaa dheeratu bilbila irratti adiin fidadha kanas san booda adii xiqqoo isiin akkas godha kirooppiin godha gadi guutaa bakka itti maqaa barreessu jechuudha raayitiin godha san booda irra cuqaaseetiin gara yuutuubitti geessa walitti afuufamu akkasitti amma xiqqooshii ni guddate
Okay. Amma animeeshinii isaan jijjiira jechuudha. Amma xiqqoosii. Okay. Amma wanti jijjiiramu jalqaba kan yuutuubii animeeshinii isaan jijjiiraa akkuma silaattiin akkasitti jijjiiradha. San booda ishii kanas itti buteetan animeeshinii isaan jijjiira jechuudha. Kanas sadaffaa kanatti wayyaa akkasitti. San booda amma isa kana irraa murtanii seevii godhatan jechuudha. Isa kana diileetii irraa gootanii amma wal qixxaatee jira akkasitti. San booda seef gootan jechuudha. Seef gootan akkasitti. Amma seef naaf ta'ee jira jechuudha. Kun amma seef ta'ee jira. Viidiyoon fidadha jechuudha. Amma viidiyoo barbaadeen fidadha jechuudha. Amma kana xumureen jira. Viidiyoon fidee idiit godha jechuudha. Yeroon viidiyoo idiit gochuu barbaadu kana nin guddisadha akkasitti. San booda viidiyoo wayiin barbaadee fida jechuudha bilbila keessaa. Viidiyoo yuutuubii keessaa waan hin gabbuusnetti fakkaata. Tole mee kanumaa ta'u san booda nin guddisaa. Kun kana tole. Tole amma wanni itti fidatu maali? Waan amma hojjedhe sana asirra galcha jechuudha. Waan amma hojjedhe seef godhe sana jechuudha. Kun tokkoffaarra jira iddoo kana. San booda iddoo kanatti kana gadi nin guddisa akkasitti. Egasii booda gartee jechuudha. Kana ittiin bana kan dura sin barsiiseera. San booda suuraan irraa bada jechuudha. Ilaala amma maqaatti barreeffadha amma deeme. Kun amma maqaa iddoo kanatti naa dhufee jira. Amma iddoo kanatti gabaabumatti wanni itti barreessu maali? Abu Haniifaa. Abu Haniifaa. Kanas ni jijjiira. Kun akkasitti Abu Haniifaa ta'eera. Ittiin guddisa akka kanatti ni gaa kuni halas. Amma ofii kan kooti suuraadhaa wajjin akkasitti piroofaaliidhaan jijjiireetiin jira jechuudha. Suuraa wajjin akkasitti. Ani waan isin agarsiisuuf niin guddise waan ta'eef saayizii isaa akka barbaadan xiqqeeffatu hin qabdan jechuudha isin. San booda kun amma ni jira akkasitti. Abu Haniifaan akkasitti ni jira jechuudha. Seef. Baagiraawundiitu duubatti hafee jira. Baagiraawundiin kun hafee jira. Viidiyoodhaan qixxaa'aa hin jiru waan ta'eef. Iddoo kanatti immoo dudduuban deebina. Amma kun suuraan eega dhumatee ka'ee kun amma Abu Haniifaa jedhee kun feesbuukii dhufa jechuudha amma. Kun amma feesbuuka jechuudha. Kun gaafa dhumatee ka'u feesbuukiin ni dhufa. Iddoo kanattis ammas Abu Haniifaa jedheetiin barreessa jechuudha. Abu Haniifaa. San booda saayizii saniin jijjiira. Hagam waan barbaadeetti jijjiirtu kalarii barreeffama kan kooti gurraachaan filadha. San booda saayizii isaa jijjiireetiin jira. Seeviin godha. Maqattii ittiin fida jechuudha iddoo kanatti. Maqaa iddoo kanatti gadi fiddanii san booda zoom gootanii guddistanii akkasitti feesbuukiin kallattumaan maqaan kootiin animeeshin ta'a. Kanas hin guddifattanii akkas jechuudha. Isinitti dheeratara viidiyoon kun daqiiqaa 10 ol ta'ee jira. Dhiifama gaa wanti barnootaa isin barbaachisa waan ta'eef mallattoo feesbuukii isin gammachiisa dhibbatti isin gammachiisa barnoonni kuni bifa kanaan viidiyoo keessan irratti suuraa feetaniin hojjetuu dandeessaniin isiniin jedha. Kan yuutuubis immoo fuuldura jira hin dhufaa walittiin sadansaa hojjedhe waan ta'eef oga kan suuraan inni kun xumuree ka'u amma yuutuubiin iddoo kana jira kunoo jechuudha. yuutuubiis iddoo kanatti Abu Haniifaadha yuutuubiin kiyya maqaanii akkasitti Abu Haniifaa seef gootanii wanni isaa saayizii barreeffama keessaniin filattanii kalarii isaan filattanii an gurraachaan filadha yeroo maraa san booda kan akkasii zoom gootanii yuutuubiin Abu Haniifaa waan jedhuufi akkasitti ni filattan jechuudha. Kana harka kan kootiin hojjedhe jechuudha. Kana maatuun daawunloodii hin godhatiin jechuudha. Kana maatiitu hin fayyadamiin kiyya mataa kootiin jechuudha. Kun argaa jirtanii. Viidiyoo feeta irratti bifa miidhagaa ta'een an jirjiraa waan isin agarsiisee fi isin immoo akka itti feetan isintu filata jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.